ما إلالا وان إلمنا ما والقراجر وان إلمنا ما والقراجر هدو أنا ما إباجة جود أبوه مالي في إلمنا ما والرك مالي في إلمنا ما صدر كأنا ولي مالو ما وان جنوفي وان دفنو اللي صدر كأد والله اللي جراجة جودا وان فيديوان تون جتشاجرتو فيديو تنرى أركاجرتن هنت خيني ولمان أركاجرة اللقون تهادا نوف غاري دا خجا ممو نوتي مدالي بيخو دركا منور جراتا جو نوف وان انتاني قاسرت أركاجر اللقون المنماتي تهادا بيت مالي فوان نقول راوتم نوتو قداجر ستو قداجر خناس وربيتنيس جلنو خا أماس فيديو تيان تطن لاليت مولتي ديبت حالي مجيون رجرتو ياد ديسات مالي أجاز كيس هنا تاو جبتونا قوم يعتم بيتو كده وتدرينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتني دعوتو تفردوتو ما في ميديا شما كم جرتن بكم جرتن نجني ربي قداسم برا جراتو سنين جتشا راستي بينجر مالي ولد دي بني جتشون كيسان هفاين كاب إيجا بيك مادم مالتو دي ماجر خجو خانو مولين لالادر فولا خنا رتيس خنين سنين متنساتور كاركاتور تنساني جتشودا متجو نما لينا جامو Abdallah namni jedhamu namaan qabee isiis warra isii waliin jirus haalan taane hunda keessa galchaa jiraachuu walumaan argaa jirra. Amma michoon tun maal keessa jirti eessa jirti warra ji'uuf waan isin keessa jirtu walumaan ilaallaa fiidiyoo tana daawwannee walitti deebina. Ulani Allah seercha isa taa'ee hada isaa itti raadiyaa manatti amma deemanii amma hada isaa gabbee deemu karaa kaleenaan jirtutti rabbina milkeessa haa. Akasih jual bangma, mungkin dia mah untuk bilang nanti boleh jabis. Wah ini arkanis sembilan dapat wan lima harga boleh. Soalnya sampai dia nanti kawali sakit kawatnya, mudah mana mana dia homa kerja cerita regani mesti. Wah itu tu lah kawan dia, cuma dia nanti kalau ada nanti boleh nak kerja. Dia nanti bukan macam apa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dhugaas bachuuf mucaa kana baay'een galatoofadha jechuudha ijoollee tana. Warri bakka isin jirtu beekanii harkan quba qaban itti dhiyaatanii itti dirmachuu jirtan hundi keessan galatoomaa isiniin jecha isin haamil keeysu isiniin jenne du'aa isinii goonaa jabaadha nus isin bira jira. Bakka jirtan ammoo eeruu nuu kennuudhaan waan dandeenyuun isin bira jira jechuu barbaadeetti dhaloota kiyya hedduu gammade. Egaa isaan masanuu warra gartee furmaata waaraa ta'uu rabbii isinaa godhu isiniin jalan jawoo kiyya mee fiidiyoo tanaa ilaalleetii walitti deebina ammas. Dhugaa dubbachuudhaaf bakki liinaa geessan bakka ulfaattuu bakka hamtuu mee waanuma isiin fakkaattu ilaala. Namni namaa bakka akkanaa mujrummaa malee jechuun nama hama dhiiga namaa bara yoo ta'e malee bakka akkanaa kana akkamiin nama geessa kajuu wanaaf yaaddoodha. Illee rabbi isaatiisu jennaa warra gartee isuma sanuu furmaata ta'uuf rabbi si haa godhu jajjabaadhaa isin faana jirra isiniin jenna. Ulang banana, mana kana ulang banana. Amama tahu, nada itu cuma ni mau bukan. Aku dah tu ulang yang pakai dia. Wah, si boleh dia, boleh dia. Nama serba sekali saja apa dia? Mana kana saya nama serba apa dia? Segala nama itu. Alhamdulillah ulang banana. Ini mana tadi amama ni berada. Amama dia. Dhugaa dubbachuuf mana kana keessa isii malees namni biroo gidirfamaa jiraachuu ani shakkiin qaba. Sababni maali? Manni dhaamaadha. Nama keessa jira sirba. Manni kun hulaa meeqa qaba? Mee dubbii ajaa'iba. Hammaamnichi keessa jiru meeqa? Akkamiin innummaan kun wachi seene ani waanuma jedhuun beeku jechuudha. Egaa rabbi sinaa baasuma isiniin jenna. Mee fiidiyoo
tana ilaalleeti haaluma mana kanaatiif haala gartee michuun itti adamsamaa jirtu kana walitti deebina ni faana tura. Kunilleen amaama as keessa jirtu ulaan tun amaamni amaama ulaa bulaa biraa amaamni tokko kun waan hayyee yaa rabbi nama as keessa natti kan hayyee ta'amusitti gabbaa asiin ulaa biraati. Gaa kana dhibuun mucaan yeroo ammaa biroo argu ofii isaatiif rakkachuu jiraata. Maaliif manni mana mujirmootaati fakkaata. Sababni yaa rabbi manuma kanattuu manatti hin fidin kajuu jechuudha. Inshaallah rabbi hamtuu sitti hin fidin siin janna leenca kiyyaa nama isiillee lubbuu baraaru ta'ii rabbi si haa godhu. Akkasuma immoo haala fedhe keessatti bakka jirtanillee nu dheeraadha. Maaliif isinitti dirmanna jechuu barbaadeeti. Kanaaf dhuguma haalli mana sanii nama yaachisa akkuma mucaan yeroo keessa deemu isa halaalaatu yaachisa. Kanaaf mee hamma biroo mul'ate isiin itti hidhaa malee jechuudha. Nama achi keessa jira lafti dukkana tana keessa deemaa jira jechuudha. Inshaallah rabbi isaa gargaaru hundumaa'u nama gartee isiis dandamachiisa ofiif dandamatu rabbi isaa godhu siin jecha. Egaa ne video tana ammas haaluma mana saniitiif haala gartee rakkoo bakka sanii waliin ilaallee walitti deebina waan jiran namoonni achi jirulleen eeruu nu haala fedhe yoo ta'eehu walitti dirmannee rakkoo akkasii furuun dirqama keenya waan ta'eef kanaan isinitti dhaammadhaa video tana haa ilaallu haaluma teessuma mana sanii isiniin jechuu barbaadeeti. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni jabaatte mucaa sodaachiftee jirti. Sababni si sodaachifteef hulaa meeqaa mana san keessa jira jechuudha. Mucaan ani ofii kiyyaa sodaadhe hulaa meeqaas keessa jira. Lafti dukkana inshaallah shita jira. Aboo mucaa keenya rabbi isaa milkeessu galatoomi jabaadhu nama gartee furmaata isiisaniif ta'u rabbi isaa godhu nuus sifaana jirra bakka jirtan ammoo nuuf akeekaa isinitti dirmanna jechuu barbaadeeti. Mee ammas viidiyoo itti aantu tana ilaalleetuma walitti deebina nu faana tura. Jaa'iba mucaa yeroo bakka miciyyoon jirtu dhufu rifachuu keessa a'uudhu billaahi mina shaytaani rajiim je waan inni jeef isaatu beeka garuu suutuma itti dhufu wantichi jirtu jabduu ta'uu fi haala hamaa ta'uu fi haala isiin keessa jirtu isa rifachiisuu fi adeemsa keessa jiru san waliin wal qabate tarii ta'uu danda'a. Kana malees waan biroochi keessatti arguullee mucaan san ni danda'a jechuudha. Kanaaf rifachuu keessa a'uudhu billaahi mina shaytaani rajiim jechuun dhiiguma lafa taa'uu michiyyoo irratti jigee jira. Kanarraa mee video itti aantu tana ilaalleetuma walitti deebinaa nu faana tura. Arkaa jirtanii jechuudha. Haaluma deemaa jiru kanarraa wanti namaa galu ni gala. Garuu maali? Eenyu Abdallaan kun eessa jiraata? Maalirra jira? Maaliif kana godhe? Maali? Warri inni qabe maatiirraa haadha ilmaanii kana godhuun hoo maaliif barbaachisa kaju? Sababni wanni kun itti ta'e hoo maali kaju? Immoo warra irra gaheetu qoratee beekuu danda'a waan ta'eef lafa isaan jiranillee nu eeruu dandeessanii. Inshaallah ammas viidiyoo matana laallee walitti deebina. Haalli liinaan irra jirtu haala hamaa fi badaadha. Inshaallah mee viidiyoo tana booda ammas walitti deebina.
Nani fan? Fan. Aku atak nabi tu. Kamu nama apa tadi ku jadi. Mali agas kayak sih nak tahu tu nak kau nyate betul gitu auto terenya. Amma kamu mali boleh nak nabi nama dia aku. Nama Lena. Ma kita bos. Kau sih kan nafs. Kau wanita ada. haala liinaan irra jirtu walumaan arkaa jirra. Haalli kun gaariidha kaju immoo gaariidhaas miti nuufis dansaa miti nuulleef waan hin taane waan dhalateenyalleef hin taane. Qorichi isaan nyaachisan kun hoo qoricha akkamii kaju immoo ofii keenyaaf hundi keenyaa nu nyaachisaa jira. Qoricha san akka ta'ellee nullee hin beenyu. Ammoo mitiyyoo haala badaadhaan jechuudha waan biroo keessa gaanii jiranii isiis rabbi haa baasu warrichi jiranis itti dirmadhaa jechuu barbaanne warri immoo isii tanas itti dhiyeenyaan beeytanis eeruu isaa nu kaadha warri viidiyoon teenyatuun bira geessus tokkuma takkaan sheer godhaa dhala biraan nu gaa maaliif warroonni itti dhiyaatan tarii eeruu nu kaa'uu danda'a waan ta'eef ammas wanti walitti dhaammannu haalli kun haala gadee badaa haala namaaf hin taane ilma namaatiif hin taane haala barbaachisaa hin taane haaluma ilma namaarraaf hin eeggamne jechuudha. Namni nama tahee kajiru akkamitti mana fincaanii keessatti nama adamsu nama gidirsuu bishaan hin taane waan hin taane ule wantummaa mitiyoo san hin godhinuu hin jirtu jechuudha. Akkamitti ilmi namaa akkana wal godha kajuu ilma namaa kanarraa immoo hedduu nama yaachisaa jechuudha. Wanti deemaa jiru baay'ee nama dhiba. Ani hedduun cinqataa jira, hedduun rakkachaa jira. Lafa jirru tana keessatti waan baay'eetu tahaa ture, taatis jira jechuudha. Wanti ba'aa jiru kun ammoo kafuramuun ilma namaa as keessa jiruun jechuudha. Warri kun ammoo furamuudha qabdi. Namni naannoo kana jiru, naannoo lafa isaan jiran kana jiranis eeruu akka nu kennan viidiyoo tanallee sheer godhaa biraan nu gaadha. Ammallee viidiyoo tana tattee aantu tana laalleetii walitti deebina. Nu faana turaa isiniin jenna hordoftoota kun. Waan hojjetu agartanii isin akka bultummaan hin ta'in xeema xeem. Eessatti? Isiniin deema. Eessa naan deemtu? Nama naanii faayidaan keessa. Naannoo mubaarak naannoo. Ijoollee isaa ta'a du'aan mun godhas inshaallah hin baas xeedina. Deemu lisan ijaan deemu. Nadiisa sittiin jaama. Yaamini hoo gabbee. Eessa deemu? Agoosii baasasiin kan mana xeedettee fidan. Dhugaa dubbachuuf waan ju'uu fi waan dhiisuu sadarkaa wallaaluu keessaan jiraa jechuu ilmi namaa akkamis sadarkaa tana wal godha kajuu anaaf yaaddoodha jechuudha. Hedduu waliin rakkachaa jira waan ta'eef waan kanatti dhiyaadhee lafa isaan jiran kana beekee furmaata yookaan itti dirmachuu yookiin nama dirmachiisuu yookiin bakka san keessaa baasuu hin dandeenye. Sababni egaa lafa isaan jiran kana hin beeku. Kanaaf hedduu nama dhiba jechuudha. Akkamitti namni gara jabummaan dila kana geesse maali kajuu fiifuu yaadanatti tahee jechuudha. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya warri lafa san beeytan hundi keessanuu eeruu kana warri hin beenyellee sheer godha namoota beekan biraan nu ga'a. Egaa waa isiidha hedduu dubbachuun fedhu maaliif hirriiba na dhorkite na yaachisaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Akka ilmi namaan taane namni wal godhuun immoo baay'ee barbaachisaadha miti. Kun immoo waan irraa harkatanis hin qabu. Namni namummaadhaan kabajamuu qaba. Haalli fedhee yoo dhufe rakkoon fedhee yoo dhufte keessatti furachuudha qaba malee dila kana immoo taasisuun bu'aas qabeessaa miti nuufis hin ta'u. Kanaafuu mee ammas viidiyoo tana ilaallee walitti deebina. Ulfii ulaanis. Naamatti ulfii kana gadhiisi. Yaada wantoota sana waan jaamsanii jiru nan beeku. Leena taayi. Na qabsiisuu deemu. Leena hootu bee. Na qabsiisuu deemu. Ayyaatti taasanii usii hootu. Hordoftoota namaaf miidiyaa waan tahaa jiru hundumaa waliin ilaallee jirra argaa jirtan haalli kun nuuf gaariidha kajuu immoo yaada keessan takattuus barbaadu komantii jalatti jechuudha. Akka ilma namaatti akka kiyyatti akka numaafitti gaarii mitiin jaa. Kanaaf ammoo warri naannoo san beeytan ammallee irra deebi'ee yaada kiyya yaada keessan jalatti nu barreessaa.
egaa akka naannoo sanillee dhanyee jara sanillee hubachuu dandeenyu nu taasisa. Warri immoo social media kanarraan daawwattoonni keenya nu hordofaa jirtan share godhaa namoota biraanillee nu kaasanii jenna. Kanaafuu arras viidiyoon qabanne asirratti goolabamaa sagantaa birootiin amma walitti deebinutti baay'ee nagaan turaan isiniin jaallatamuu hoji.